Egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan yeroo darbee chaaptar 1 faanaanshal manaajimentii 1 waliin eegalle isas viidiyoo tokkoon xumurree jirra jechuudha. Achi keessattis faanaanshal manaajimentiin maal akka ta'e, faayinaansiin maal akka ta'e, maal irratti xiyyeeffata faanaanshal manaajimentiin, akkamitti akka define goonullee waliin ilaalaa turre jechuudha paartii darbe keessatti. Inni kun immoo paartii lammaffaa akkasuma chapter 2 koorsii financial management waaniiti jechuudha. Innis chapter 2 kun maal jedha, financial statement analysis jechuudha. So gaafa define goone financial management maal gochuudha, decisionii kennuudha jenne, analyze gochuudha jenne, akkasuma forecast gochuudha jenne ga'een financial management jechuudha. So accounting maal godha inni financial statement qopheessa. Isa accounting qopheesse immoo financial management kun immoo maal godha, analyze godha, interpret godha. Expense, revenue, assetii amma kana of harkaa qabda jedhee erga nutti himee jechuudha accountingiin. Inni kun immoo kun maal imply godha, maal nutti agarsiisa. Kana wajjin wal qabatee dhaabbanni kun revenue amma kana argachuun isaa maal agarsiisa, waa'ee fuuldura isaa maal nutti hima kan jedhu analyze goonaa jechuudha. Financial statement analyze gochuudha. Xiyyeeffannoon chapterii kanaa jechuudha. Kanaaf chapter 2 financial statement analysis dha. Kanaaf chapter objective isaa maal understand gochuudha, financial analysis purpose isaa understand gochuudha. Toolii maal fayyadamneeti kan nuyi financial statement kan analyze goonu, achuma keessatti immoo common size financial statement maal akka ta'e adda baasu, comparative financial statement maal akka ta'e adda baasu, trend analysis maal akka ta'e, ratio analysis maal akka ta'e adda baasu, akkasuma calculate and interpret efficiency and liquidity, leverage, profitable market ratio. Isaan kun xiyyeeffannoo isaa guddaa chapterii kanaati. Calculate goone interpret gochuun jechuudha as keessatti efficiency, liquidity, leverage, profitability, market value ratio kun jechuudha. Xiyyeeffannoo isaa guddaa chapterii kana ratio analysis dha jechuudha. Akkasuma show how profitability depend on efficient use of asset and on profit as a fraction of sales kan jedhu nu hubanna jechuudha. Gaafuma interpret gochaa deemnu hammam profitability yookiin bu'aa qabeessummaa maal irratti akka hundaa'u efficient use of asset yookaan resource irratti jechuudha. Hammam akka nuyi assetii keenya irratti fayyadamne irratti akka hundaa'u hubannaa jechuudha. Profitability yookaan bu'aa qabeessummaan jechuudha. Isa kana fa'i hubannaa. So financial statement gaafa jennu kuni accounting keessatti ni beektu. Xiqqoo garuu as keessatti sinii kakkaasuu yaala. Financial statement jechuun definition isaa financial report providing information about financial performance and procession, balance sheet and income statement isa jennu jechuudha. Waa'ee sana information nuuf kennu jechuudha financial statement jechuun. Waa'ee sana information nutti kan agarsiisu jechuudha. Waa'ee income statement, waa'ee balance sheet. Income statement gaafa jennu expense hammam farkaa qabna, revenue hammam farkaa qabna, cost of goods sold hammami kan jedhu kan nutti agarsiisu information akkasii jechuudha. Financial position gaafa jennu liability hammam of harkaa akka qabdan, assetiin keessan hammam, equity keessan hammam, owner equity isa jennu jechuudha. Sanneen kan nutti agarsiisu jechuudha. So information kana eessarraa arganna, akkamitti arganna isa jedhu financial statement irraa. Financial statement immoo eenyu qopheessa? Accountantiitu qopheesse nutti agarsiisa. Information sana achirraa arganna jechuudha. Information kun immoo maaliif nu fayyada? It contains information useful to make investment or credit decision. Information financial statement kanarraa argannu immoo maal gochuuf nu fayyada? Investment decision, credit decision,
keessatti baay'ee nu fayyada jechuudha yookiin baay'ee bu'a qabeessa jechuudha. So financial statementiin kun immoo yoom qophaa'uu danda'a? Annually yookaan yearly basis qophaa'uu danda'a, waggaan qophaa'uu danda'a. Akkasuma interim isa jennu, interim gaafa jennu waggaa tokko gaditti kan haammatu jechuudha. Kan akka quarterly, ji'a afuriin akkasuma ji'aan ta'uu danda'a, ji'a sadiin, torbee ta'uu danda'a. Warreen kun interim jedhama. Kanaaf annually qophaa'uu danda'a, interim qophaa'uu danda'a. Akkasuma financial statementiin kun consolidated ta'uu danda'a, unconsolidated ta'uu danda'a. Consolidated fi unconsolidated advanced keessatti waliin ilaalla. Ammaaf garuu financial statementiin consolidated ta'uu, unconsolidated ta'uu danda'uu isaa adda baasuu qabna jechuudha. Inni kabiraan accrual basis of accounting and cash basis of accounting kan jedhamu ni beektu jedhee yaada. Accrual base gaafa jedhu nam tokko revenue argadhe jedhee kan inni galmeessuu qabu gaafa tajaajila kenne, yoo meeshaa ta'e immoo gaafa itti gurgure sana yookaan gaafa gurguree meeshaa sana transfer godhu sana kan inni galmeessuu qabu jedha accrual basis. Malee yeroo kaashii fudhatu yookiin maallaqa kaffalu miti jechuudha. Expense keessatti expense kan inni galmaa'uu qabu gaafa maallaqa kaffalu sana miti, maali dharee gaafa tajaajila argatu sanadha kan inni expense jedhee galmeeffachuu qabu. Yoo revenue ta'e gaafa tajaajila kennu yookiis gaafa gudii sana yookiin servisii sana transfer godhuudha kan inni galmeessu, malee gaafa maallaqa fudhatu miti kan jedhudha accrual basis. Faallaa sanaa cash basis immoo maal jedha? Kan inni revenue galmeessuu qabu gaafa maallaqa of harkaan gahatedha. Kan inni expense galmeessuu qabu gaafa maallaqa sana kaffalee, idaa sana ofirraa kaffalee galmeessuu qaba jedha. Kana erga jennee componentiin financial statement immoo maalidha? Statement of financial performance yookaan income statement isa jennu jechuudha. Waa'ee profitii, waa'ee loosii keenya adda baasee kan nutti himu. Inni kabiraan statement of financial position, snapshot of financial situation on specific date of accounting period. Yookiis immoo balance sheet jennee beekna jechuudha. Balance sheet, statement of financial position inni jennu kun interchangeably fayyadamuu dandeenya. Inni kun gaappii fi IFRS'n akkatti fayyadamanidha malee rakkoon qabu. Balance sheet jechuu dandeenya jechuudha. Karaa biraa statement of financial position inni kun immoo waa'ee asseetii, waa'ee liability, waa'ee equity hammam akka nu harka jiru yeroo guyyaa murtoofte tokko kan nutti ibsu jechuudha. Guyyaa murtoofte tokko waa'ee sana kan nutti ibsudha. Statement of change in owner equity kan jedhu beginning balance equity, ending balance isa change sana gidduu jiru yookiin garaagarummaa sana gidduu jiru hin dabalee moo xiqqaate kan jedhu kan nutti ibsu statement of financial statement of change in owner equity kan jennu. Kanneen kanallee ni hammata. Statement of cash flow akkuma beektani where cash come from and goes to during an accounting period. Yeroo accounting period tokko keessatti kaashiin eessatti bahe, eessarraa gale? Operating immoo, investing immoo, financing irraati. Hammam immoo baasne kan jedhu waa'ee kaashii qofaa irratti xiyyeeffatee kan nutti ibsu. Statement of cash flow'n illee gosa financial statement keessaa isa tokkodha. Inni kabiraan notice to financial statement kan jedhu jechuudha. Inni kun immoo maal hammata? Assumption made and policy adopted to prepare financial statementidha. Assumption nuyi fayyadamne, policy nuyi fayyadamne financial statement hin qopheessine. Amma fakkeenyaaf maal goona income statement yookiin balance sheet tokko qopheessine jechuudha. Maal goona waa'ee depreciation tokko detail ibsuu yoo barbaanne callisne depreciation expense keenya jechuudha.
Cinatti immoo notice to financial statement keessatti immoo maalidha? Straight fayyadamuu keenya, double declining fayyadamuu keenya qofaatti notice to financial statement sana keessatti ibsinaa jechuudha. Straight line fayyadame, double declining fayyadame kan jedhe adda baasuuf notice to financial statement keessatti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf notice to financial statement assumptionoota nuyi fayyadamne, poolisoota nuyi fayyadamne financial statement keenya qopheessine sana haammataa jechuudha. Kanaaf componentiin financial statement immoo kan haammataa jechuudha. Inni kan biraani egaa financial statement analysis gaafa jennu financial statement qophaa'e kana ilaallee xiinxallee kun maal nutti agarsiisa, akkamitti interpret gochuu jechuudha. Analyze goonee kaane maal fakkaata kun, hammam of harkaa qaba jennee erga adda baasne eessatti bahe, maaliif bahe, inni kun immoo effectiveedha, efficientidha, liquidity isaa maal fakkaata, profitability isaa maal fakkaata kan jenne ittiin adda baasnu jechuudha financial statement gaafa jennu. Kanaaf maalidha financial statement gaafa jennu, definition isaa gather financial data and create meaningful relationship to evaluate healthy of a firm. Financial data kana gather goonee walitti qabannee maal gochuudha, meaningful waan ta'e relationship hariiroo hiika qabeessa ta'e tokko maal gochuudha, evaluate gochuudha. Maal gochuuf fayyummaa organizationii sana adda baasu, organization sun maal akka jiru, itti fufinsa qabaachuu danda'a kan jedhu adda baasuu fi maal gochuudha, financial informationii kana erga gather goone maal gochuudha, hariiroo hiika qabeessa ta'e create gochuu danda'u. Inni kun immoo karaa kamiidha? Liquidity keenya adda baasuun, financial flexibility, solvency keenya adda baasuun. Liquidity gaafa jennu ability to meet current financial obligation isa jennudha jechuudha. Financial obligation dirqama yookaan hidaa isarra jiru sana kaffaluu danda'a, kaffaluu hin danda'u kan jedhu liquidity gaafa jennu. Financial flexibility gaafa jennu immoo financial statement sana ilaalleeti jechuudha. Isaa booddee wanta calculate gochuu dandeenyu information arganne sanarraa jechuudha. Calculate gooneet maal goona, financial flexibility isaa fayyadda baasu. Financial flexibility gaafa jennu ability to exploit business opportunity jechuudha. Business opportunities dhaabbata sana mudatu itti fayyadamuu danda'amu hin danda'u kan jedhu adda baasu jechuudha. Financial flexibility gaafa jennu. Inni kan biraan solvency dha. Solvency gaafa jennu immoo confidence that entity will survive or sustain long doing business. Solvency gaafa jennu dhaabbanni sun business sana keessa ni turamu yookiis kufuu danda'a. Maal hidaa sarra jiru kaffaluu dadhabuudhaan hin kufamu, business sana hojjechuu itti fufuu danda'a kan jedhu adda baasu. Profitability gaafa jennu immoo return barbaadamuu sana invest gochuudhaan return barbaadamuu sana argachuu danda'amu, argachuu hin danda'u kan jedhu adda baasu. Akkasuma efficiency jechuun efficiently fayyadamaa jira gaafa jennu hojjetaan tokko kan qacaramuu fi humni barate tokko kan qacaramuu fi sammuu isaa sanatti fayyadamee resource xiqqaatti kennamte sanaan bu'aa barbaadame, bu'aa guddaa jedhame argamsiisuu danda'udha. Inni kun efficiency jenna. Market value akka jennu, market value isaa sun maal fakkaata kan jennu analyze gochuudha jechuudha. Financial statement sana fayyadamne jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya isa kanadha jechuudha. Fayyadamtoonni financial statement analysis kana immoo eenyu ta'uu danda'a? Lenderii yookaan creditorii ta'uu danda'a. Shareholderii, employee, regulatory body, managementii ta'uu danda'a. Lenderii yookaan liqeessaan maal adda baasuuf fayyadama? Dhaabbanni sun liqaan liqeesseef sana kaffaluu naa deebisuu danda'a moo deebisuu hin danda'u? Investoriin immoo profitable ta'uu danda'a moo yookaan shareholderiin jechuudha. Dhaabbanni ani keessatti invest godhe kuni
yookaan sheerii keessaa bitadhe kun piroofiitii an barbaade bu'aan irraa barbaade san argamsiisuu danda'a argamsiisuu hin danda'u. Akkasuma empilooyiin yookaan hojjetaan maallaqa ani barbaadu sana naa kaffaluu danda'a yookaan miindaa ani barbaadu sana naa kaffaluu danda'a dhaabbanni kun kan jedhu adda baasuu barbaada jechuudha. Kanaaf financial statement analysis sana irraa hin fayyadamaa jechuudha. Akkasuma regulatory agency financial fi performance industry sana adda baasuu barbaada waan ta'eef maaliif guddinni fiirmii yookaan industirii tokko implikeeshinii economic growth yookaan economii biyya tokkooti waan ta'eef jechuudha. Akkasuma manaajimentiin illee fayyadama financial statement analysis kanaati jechuudha. Financial statementiin kun immoo karaa lamaan analyze gochuu dandeenya yookaan gosa lamaan jechuudha. Horizontal analyzing fi vertical analyzing kan jennu jechuudha. Horizontal analyze gaafa jennu analyzing relationship between statement elements of financial statement over multiple period kan jennu jechuudha. Hariiroo elementii financial statementii kana baroota gara baroota gidduutti kan jiru hariiroo isaanii kana adda baasu jechuudha. Fakkeenyaaf kan 2016 2017 wal bira qabnee ilaalu yookaas 2020 hanga 2025 gidduu hariiroo isa kanaa gidduu jiru adda baasne kan ittiin analyze goonu kan baroota kanneen gidduu jiru kan ittiin analyze goonu horizontal analysis change isaanii jechuudha baroota kana gidduu. Fakkeenyaaf receivabiliin 2016 fi 2017 gidduu jiru ol ka'ee moo gadi bu'e ol ka'uunsaaf gadi bu'uunsaa maal nutti agarsiisa jennee kan ittiin analyze goonu horizontal analysis jennaa jiru. Vertically gaafa jennu immoo faallaa sana analyzing relationship between element of financial statement within a given period. Baruma tokko keessatti hariiroo financial statement sana gidduu jiru hariiroo account receivable fi seelii yookaan revenue gidduu hariiroo jiru. Yeroo revenue ol ka'u account receivable maal fakkaata? Account receivable gadi bu'ee gaafa gadi bu'e seeliin keenya yookaan revenue keenya maal fakkaata? Hariiroo jedhu kanuma bara ta'e tokko fudhate kan nutti ibsu vertical analysis. Tooftaan kun vertical analyzing jedhama jechuudha. Inni kabiraan tekinikoota garaagaraa fayyadamne jechuudha kan nuyi financial statementii keenya kana analyze goonu jechuudha. Taayipiinsa horizontaalii fi vertikaalii ta'uu danda'a inni. Tekinika immoo reeshoo ta'uu danda'a inni jalqabaa jechuudha. Reeshoo gaafa jennu isa tokkoof hiruun hariiroo isaan gidduu jiru adda baasu jechuudha. Establishing meaningful relationship between two or more elements of financial statement. More chapteriin kun reeshoo analysis irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf liquidity gaafa safarru hariiroo current liability fi current asset gidduu jiru reeshoo isaanii baasuun jechuudha. Comparative analysis gaafa jennu immoo comparing elements of financial statements over multiple period. Compare wal bira qabuun ilaalu jechuudha. Kan baroota fakkeenyaaf akkuma dura jennu kan baroota 2016 account receivable 2016 account receivable 2017 wal bira qabne madaaluu jechuudha. Comparative analysis gaafa jennu. Inni kabiraan common size analysis kan jennu jira. Common size analysis gaafa jennu immoo expressing each item on a statement of financial position as a percentage of total asset that expressing each item of statement of financial performance as percentage of sales jedha. Balance sheet yookaan statement of financial position jalaayu asetiitu guddaadha waan ta'eef isa fudhannee isa warreen hafan kaan isaaf irraa jechuudha. Akka percentage isaatti hiruu jechuudha. Amma total assetii keenya 100 qabna yoo ta'e achi keessa account payable immoo 1,000 yoo ta'e 1,000 hiruu 100 jennee jechuudha. Total assetiin keenya 100 akka percentage total
aseetii keenyatti ibsinaa jechuudha. Account payable keenya kana warra gabaabumatti common size analyze kan jennu balance sheet jalaayu total aseetii keenya fudhanne warra kaan akka percentage total aseetii keenyaatti ibsu. Income statement jala seelii keenya fudhanne warreen kaan akka percentage seelii keenyaatti kan ittiin ibsinu common size statement financial statement analysis jennaa jechuudha. Xiyyeeffannoon inni guddaan garuu chapterii kana ratio analysis dha. Trend analysis jechuun immoo ratio jiru fudhannee jechuudha. Maal gochuudha? Improvement if deterioration isa fooyya'aa jiramoo progress jiramoo baay'ee gadi bu'aa jira jennee ratio keenya sana analyze gochuudha. Yeroodhaa gara yerootti kan ta'u jechuudha. Ratio keenya yeroodhaa gara yerootti maal gochuudha? Analyze gochuu jechuudha. Ol ka'aa jiramoo gadi bu'aa jira? Trendiin isaa maal fakkaata? Iddoo kanatti ol ka'ee gadi bu'ee kan jedhu trendii isaa ratio keenya fayyadamu adda baasuu jechuudha. Trend analyze kan jennu inni akka biraan cash flow analysis. Cash flow gaafa jennu actual cash keenya adda baasuu jechuudha. Inflow isaa maal fakkaata? Outflow isaa baay'ee baasaa irraa baay'ee galchaa jirraa kan jedhu. Akkasuma operating irratti baasaa jirrammoo investment irratti financing immoo investment irratti baasaa jirra baay'ee. Kamirraa immoo baay'ee argachaa jirra. Investment irraati operating irraati kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Isa kana analyze gochuun jechuudha. Waan kana erga jenne fund flow analysis kan jedhu jira. Inni kunis analyzing change working capital jedha. Show long term position of a firm dha. Inni kunis ni jira garuu xiyyeeffannoon keenya irraa ratio analysis dha kan nu ilaallu. Ratio analysis gaafa jennu establishing a relationship among elements of financial statement to evaluate performance by comparing ratio of a firm. Ratio keenya ratio firmii tokko compare gochuun maal gochuudha? Hariiroo isaan gidduu jiru maal gochuudha? Hariiroo isaan gidduu jiru ibsuu jechuudha. Kanaaf inni kun immoo maal ta'uu danda'a? Time series ta'uu danda'a, cross sectional ta'uu danda'a. Akkasuma benchmark tokko fayyadamne, pilaanii fayyadamne hojjechuu dandeenya. Time series gaafa jennu over several years ratio baroota gara barootaatti jiru compare gochuun trendii isaa ilaalu ratio 2016-2017 wal bira qabnee yerootti ilaallu jechuudha. Ratio analysis keessa time series ni jennu jechuudha. Baroota 2020-2025 gidduu jiran kana ratio isaanii kan baroota kana gidduu jiru wal bira qabnee ilaalu ol ka'aa jiramoo gadi bu'aa jira kan jedhu ilaalle kan ittiin adda baasnu time series ratio analysis jenna jechuudha. Inni kabiraan cross sectional ratio analysis kan jennu firmii nu fakkaatu. Amma fakkeenyaaf simmintoo oomisha yoo ta'e dhaabbanni nuyi keessaa hojjennu dhaabbanni simmintoo oomishu kan biraan immoo jira yoo ta'e isa duukaa wal bira qabnee madaalu ratio kan keenyaaf kan isaanii jechuudha. Inni akkasii cross sectional ratio analysis jechuudha. Kan biraan immoo absolute benchmarking jiraachuu danda'a. Industiriin dhaabbata industrii guddaa ta'uu danda'a akkasii. Industiricha irratti hundoofnee kan nuyi performance keenya madaallu jechuudha. Inni kun amma dhaabbata industirii beekamaa sanaatiin madaallaa jechuudha. Kan keenya isaa olitti yoo ta'e industirichi bareedaa beekamaa yoo ta'e isaa olitti yoo ta'e baay'ee perform gooneerra. Isaa gaditti yoo ta'e immoo baay'ee disperform gooneerra kan jedhu kan ittiin adda baasnu jechuudha. Wayis immoo maal gochuu dandeenya? Pilaanii mataa keenya yookiin baajeta mataa keenya qopheessuu dandeenya. So waan pilaan goone sana achieve gochuuf hojjechuu jechuudha. Yoo pilaanii keenya sanaati olitti hojjenne irra ta'e baay'ee filatamaadha. Yoo isaa gaditti hojjenne immoo fooyyessuuf hojjennaa jechuudha. Inni kun reeshoon keenya pilaanii keenya sana ol ta'uu fi sanaa gadi ta'uu irratti hundoofneetidha jechuudha kan madaallu. Inni kun planned or budgeted ratio analysis isa jennudha jechuudha.
So ratio analysis kana keessatti kan nu ilaallu type of ratio analysis maalidha? Liquidity ratio ta'uu danda'a, activity ratio ta'uu danda'a, solvency ratio ta'uu danda'a, profitability ratio ta'uu danda'a, market ratio ta'uu danda'a. Kanaaf har'aa liquidity ratio fi activity ratio waliin ilaalleetu yeroo taanu keessatti immoo solvency ratio fi profitability or market ratio waliin ilaallaa jechuudha. Har'aaf garuu mata dureewwan lama liquidity ratio fi activity ratio ilaallaa jechuudha. So liquidity ratio gaafa jennu definition isaa, purpose isaa, implication isaa maal gaafa jennu liquidity ratio definition isaa relationship between current asset and current liability jedha. Liquidity ratio jechuun hariiroo maaliif maal gidduu jiru kan ibsudha. Ratioon sun current asset fi current liability gidduu jiru hariiroo nutti ibsudha. Purpose isaa immoo it is to measure ability of a firm to meet current financial obligation. Purpose isaa kaayyoo liquidity ratio kana analyze gochuu maalidha? Maal gochuu nu fayyada? Firmiin sun liqaa irra jiru dura maal jenneer? Hariiroo current asset fi current liability gidduu jiru jenneer definition isaa. So kanaaf maal gochuuf immoo nu gargaara isa jedhuuf immoo firmiin sun liqaa yeroo gabaabaa short term liability sana meet gochuu danda'amu meet gochuu hin danda'u kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun yoo lower ratio ta'e liquidity problemiitu jira jechuudha. Higher ratio yoo ta'e immoo inefficiency jira. Kana jechuun lower ratio dha jechuun liqaa isarra jiru short term warra ta'an warreen akka account payable jechuudha. Short term note payable kana ofirraa kaffaluu hin danda'u kan jedhu nutti agarsiisa. Lower ratio jechuudha. Kanaaf liquidity problemiitu jira jechuudha. Xiqqoo yoo taate jechuudha liquidity ratio keenya. Yoo guddaa ta'e immoo maalidha? Liqaa nurra jiru current financial obligation keenya kana meet gochuu dandeenya. Garuu inni kun immoo karaa biraa maal nutti ibsa? Efficiently fayyadamaa hin jirru aseetii nutti kenname kan jedhus nutti ibsuu danda'a. Inni kun xiyyeeffannoo isaa garuu activity ratio dha. Efficiency kan safaru jechuudha. Garuu wal keessa jiru activity fi liquidity. Kanaaf higher ratio isaa karaa biraa maalidha? Fakkeenyaaf kaashii yoo ta'e jechuudha. Current asset keessa idle kaashiitu nu harka jira. Kaashii keenya sirriitti itti fayyadamaa hin jirru. Akkasumatti baankii yookaan kaasanaa taa'aa jira. Sirriitti osoo hin fayyadamin jechuudha. Osoo bu'aa argamsiisuu qabu akkasumatti kaa'aa jirra kan jedhu nutti agarsiisa. Higher ratio jechuun wanti kamiyyuu baalaansii mataasaa qaba. Kanaaf akka humna barate tokkotti karaa baalaansii ta'een garmalee yoo lowerii ta'es bu'aa hin qabu, garmalee haayirii yoo ta'es bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaaf karaa optimamii ta'een karaa bu'aa qabeessa ta'uu danda'uun fayyadamuu qabna kan jedhu nutti agarsiisa liquidity ratio. Kanaaf liquidity ratio keenya kun optimamii nuu ta'uu qaba. Kanaaf liquidity ratio immoo formulaa fi type mataasaa qaba. Innis current ratio kan jennu jira. Current ratio gaafa jennu total current asset keenya total current liability keenya firuun kan argannu jechuudha. Current ratio keenya. Current ratio kan jennu jechuudha. Current asset warra jedhaman current liability warra jedhamanii firuun bu'aan nu argannu current ratio jedhama. So isa arganne sana immoo bifa kanaan interpret goona. Lowerii yoo ta'e yoo xiqqaa ta'e maal nutti agarsiisa? There is a liquidity problem jenna. Higher ratio yoo jennu there is a efficiency problem jenneet ibsina jechuudha. Kanaaf karaa optimamii ta'een fayyadamuu qabna jechuudha. Sadii yoo ta'e immoo fakkeenyaaf benchmarkii kaawwanneerra yoo ta'e yookiis immoo pilaanii kan goone 4 yoo ta'e lowerii jira. Benchmarkiin yookaan industirii beekamaan sun immoo 4 yoo ta'e loweriidha. Kan nuyi arganne immoo 5 yoo ta'e immoo fakkeenyaaf benchmarkiin 4 ta'e
higher ratiotu jira yookiin liquidity problemiin hin jiru, efficiency problemii jiraachuu danda'a kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu current ratioon keenya total current asset, total current liability hirree kan argannudha. Inni kan biraan liquidity ratio kan jennu quick or asset test ratio kan jennu jira. Inni kun immoo maalidha? Ability to pay obligation without relying on sale of inventory. Osoo inventory keenya hin gurguriin yookaas immoo prepaid expense keenya osoo ittiin dabaliin fiirmiin sun hammam liqaa short termii ta'an sana kaffaluu danda'a kan jedhu nutti agarsiisa. Asitti total current asset warra ta'an fayyadamna current ratio keessatti. Quick or asset test ratio kana keessatti immoo maal keessaa baasna jechuudha? Inventory fi prepaid expense keenya keessaa baasna. Sababiin isaa isa jedhuu fi inventory fi prepaid expense kun less liquididha. Yookaas dafanii kaashitti hin geeddaramanii jechuudha isaan. Kaashitti geeddaramuuf yeroo muraasa nutti fudhachuu danda'u. Hatattamaan hin jijjiiraman waan ta'eef quick ratio jechuun baay'ee amma quick ratioon isaa baay'ee wanti guddaa taanaan jechuudha. Liquidity ratioon isaa baay'ee highidha kan jedhu nutti agarsiisa. High liquidity tu irra jira. Liquidity problemiin hin jiru kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Salphaatti current financial obligation isaa sana meet gochuu danda'a fiirmi yookiin dhaabbanni sun kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Quick ratioon isaa guddaa yoo ta'e jechuudha. Asii total current asset irraa prepaid expensive inventory hir'isne total current liability keenyaaf hirree argannaa jechuudha. Quick ratio kan jedhamu jechuudha. Inni kan biraan activity ratio warra jedhaman jechuudha. Inni kun immoo karaa biraa maal jedhama? Asset management ratio jedhama. Asset management ratio kan jennuu fi maaliifidha? Ratioon kun maaliif nu gargaara? Hammam akka nuyi assetii nutti kenname sana fayyadamne revenue barbaachisa nurraa barbaadame sana generate hammam akka nuyi revenue nurraa barbaadame sana generate goone safaruu nu fayyada waan ta'eef asset management ratio jennaa jechuudha. Efficiently fayyadamaa jirraa kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Asset activity ratio kun assetii nutti kenname sana efficiently fayyadamaa jirra moo fayyadamaa hin jirru kan jedhu nutti agarsiisa. Maal jedhannumtiyyuu definition isaa it measures primarily efficiency of a firm in using and managing its resources to generate maximum possible income jedha. Assetii nutti kenname sana efficiently fayyadamne income yookaan revenue nurraa barbaadame sana generate gochaa jirra moo gochaa hin jirru kan jedhu nutti agarsiisu. Efficiently jechuun amma assetiin nutti kenname sun xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf kan nuyi baranne immoo waan tokko fooyyessuufidha. Waan tokko karaa salphaa ta'e tokko hojjechuufidha kan nuyi baranne jechuudha sammuu keenya. Kanaaf barnoota sana fayyadamne dandeettii sana fayyadamne assetii xiqqaa nutti kennamteen inkaamii barbaachisaa ta'e sana generate gochuu danda'uun maalidha? Efficiency jedhama jechuudha. Kanaaf activity ratioon isa kana safaruu nu fayyada. Isa kana efficiently fayyadamne irra moo hin fayyadamne kan jedhu ittiin safaruu nu fayyada jechuudha activity ratioon. Akkasuma liquidity illee safaruu ni danda'a jechuudha activity ratioon. Higher ratioon keenya maal nutti agarsiisa? Higher ratio yoo jiraate efficiently fayyadamaa jirra. Yoo lower ratioon jiraate immoo maalidha? Karaa biraa maal nutti agarsiisa? Inefficientidha. Garuu immoo lower ratioon maalidha? Karaa biraa liquidity illee imply gochuu danda'a jechuudha. Dura maal jenne? Higher ratio yoo jiraate maalidha jenne? Efficientidha. Garuu liquidity problemii jira jenneerra wal keessa jiru waan ta'eef kanaaf taayippii fi foormulaa qaba akkuma liquidity ratio jechuudha activity ratio. Taayippiin inni jalqaba account receivable or debtor turnover ratio kan jennu
efficiency safaruuf kan nu fayyadu keessaa isa tokko kan ta'e jechuudha. Inni kunis maalidha? Account receivable turnover ratio kan jennu jechuudha. Maal nutti agarsiisa? Number of times account receivable are generated kan jedhu nutti agarsiisa. Yeroo hammamiif account receivable generate godha yookaan maddisiisa waggaa ta'e tokko keessatti yookaan in a given year jechuudha. Kana keessatti yeroo meeqaafidha account receivable kan inni generate godhu firmiin tokko kan jedhu nutti agarsiisa. Kana jechuun higher ratio isaa efficiency in managing receivable kan jedhu nutti agarsiisa. Efficiently fayyadamaa jirra, manage gochaa jirra kan jedhu nutti agarsiisa yoo guddaa ta'e jechuudha. Kana jechuun account receivable turnover ratio jechuun yeroo hammamiif yeroo meeqaaf generate godha kan jedhu nutti agarsiisa erga jenne. Kana jechuun account receivable generate gochaa jira jechuun revenue sirriitti galchaa jira jechuudha. Revenue generate gochaa jira jechuudha. Bifa liqaan gurguree malee revenue galaa jira jechuudha. Account receivable guddaadha jechuun. Yeroo baay'eef generate godhe jechuun account receivable baay'ee galchaa jira. Account receivable immoo karaa biraa maal imply godha? Revenue guddaan jiraachuusa. Karaa biraa immoo inni kun guddaa ta'uunsaa maalidha? Strictly credit follow up dha jechuudha. Firmiin sun baay'ee bifa liqaatiin gurgura kan jedhus nutti agarsiisuu danda'a. Inni kun immoo karaa biraa seelii keenya borii irratti jechuudha. Revenue borii keenya affect gochuu danda'a adversely jechuudha. Karaa sirrii hin taane affect gochuu danda'a yookaan miidhuu danda'a kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf account receivable turnover ratio formulaan isaa maalidha? Net credit sale over average account receivable jechuudha. Beginning account receivable hin jira, ending account receivable hin jira. Karaa biraa 2016 2017 jechuu dandeenya karaa biraa. Isaan kana lamaaf irreet walitti daanee kaanee lamaaf irreeti maal goona isaa booddee net credit sale hamma bifa krediitiin gurgurre average account receivable kanaaf irree arganna jechuudha. Account receivable turnover ratio jechuudha. Yoo guddaa amma 3 yoo arganne waggaa nuu kenname tokko keessatti jechuudha. Yeroo 3f account receivable generate godha. Inni kun gaarii ta'uu dhiisuu isaa immoo maal gochuunidha kan nuyi adda baasnu? Isa pilaan goone sanaa olmoo isaa gadittidha. Benchmarkii nuyi kaawwanne sanaa olmoo isaa gadittidha. Time series ifa analyze goona jenneerra kan bara darbeef kan bara na wal bira qabneetu gaarii ta'uu isaa dhiisuu isaa adda baasna. Malee 3 argachuun keenya gaariidha xiqqaadha jechuuf salphaatti hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf benchmarkii keenya sana fa'iin madaallaa jechuudha. Kanaaf iyyuu 3 ta'uunsaa waggaa kenname tokko keessatti yeroo 3f account receivable generate godha. Kana bira revenue jechuudha account receivable jechuun. Revenue generate gochaa jira jechuudha. Inni kabiraan receivable collection period. Inni kun immoo maal nutti agarsiisa? Activity ratio keessa number of day it takes to convert account receivable into cash kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun account receivable kan nuyi bifa liqaan gurgurre sana jechuudha. Gara kaashitti deebisuuf yookaan sassaabbachuuf guyyoota meeqa nutti fudhata kan jedhu kan adda baasee nutti himu jechuudha. Receivable collection period kan jennu. Account receivable collection period kan jennu kanaaf formulaansa waggaa 365 hiruu account receivable turnover ratio asitti ishee arganne kana jechuudha. 365 ishee kanarraa kan arganne kanaaf irra amma 3 yoo ta'e jechuudha. 365 hiruu 3 hirreetu arganna jechuudha. Account receivable turnover ratio. So account receivable turnover ratio kun account receivable kana bifa liqaa wanta gurgurra kana gara kaashii yookiis immoo maallaqa harkaatti deebisuuf guyyoota meeqa nutti fudhata kan jedhu nutti agarsiisa. Osoo 10 ta'ee account receivable gara kaashiitti deebi'uuf guyyoota 10 nutti fudhata kan jedhu waggaa tokko keessatti jechuudha. Kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha.
Inni ka biraan maalidha? Activity ratio jala inventory turnover ratio kan jennudha. Inni kun immoo number of times inventory is sold and consumed jedha. Yeroo meeqaaf inventory keenya sold goona yookiin consume yookiin itti fayyadamna kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Inventory keenya yeroo meeqaaf gurguraa jirra kan jedhu nutti agarsiisa. Inventory turnover ratio jechuun. Inni kun higher ratioon efficiently fayyadamaa jirra kan jedhu nutti agarsiisa. Higher yoo ta'e jechuudha ratioon keenya inventory turnover ratioon higher yoo ta'e maal nutti agarsiisuu danda'a? Baay'ee guddaa yoo ta'e jechuudha. Nuyi inventory'n keenya istoorii keessaa dhumeeti opportunity garaa of dabarsaa jirra. Inadequate supply of inventory tu jira jechuudha. Yookiis immoo production problem tu jira kan jedhu nutti agarsiisuu danda'a. Yoo higher ta'e inventory turnover ratio kun. Kana jechuun istoorii keessa inventory gurgurru sana fixneet of harkaa dhabneet namoonni bitan dhufanii inventory istoorii keessaa dhabanii yookaan suuqii keessaa dhabanii kan jedhu nutti agarsiisa. Inadequateedha yookiin gahaa miti inventory'n of harkaa qabnu. Production problemiin illee ni jira. Sirriitti oomishamaan jiru kan jedhu nutti agarsiisuu danda'a. Higher yoo ta'e efficiently fayyadamne irraa garuu opportunity garaa of dabarsaa jirra kan jedhu nutti agarsiisuu danda'a. Innis we are losing sales opportunity. There is inadequate inventory. There is production problem kan jedhu nutti agarsiisuu danda'a jechuudha yoo higher ta'e. Lower yoo ta'e immoo maalidha? Maal nutti agarsiisa? It suggests a firm has continued to build up inventory, weakening demand or maybe carrying or reporting outdated inventory. Kana jechuun lower yoo ta'e immoo baay'ee gadi bu'aa yoo ta'e inventory turnover ratio keenya kuni baay'ee lower yoo ta'e immoo namni nurraa bitaan jiru sirriitti nurraa bitaan jiru akkasumatti istoorii keessa guutee jira. Istoorii keessatti dulloomaa jira. Suuqii keessatti dulloomaa jira. Meeshaan galeetu jechuudha. Kanadha. Kana nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf foormulaan isaa immoo inventory turnover ratio cost of goods sold keenya maaliif firuun arganna? Average inventory keenyaa firuun arganna. Beginning inventory plus ending inventory over 2dha. Average inventory gaafa jennu. So cost of goods sold keenya average inventory keenyaa firree wanti argannu sun maal jenna? Inventory turnover ratio. Amma fakkeenyaaf 8 yoo ta'e inventory turnover ratio keenya inventory jiru sana gurgurree fixnee inventory haaraa galchuuf waggaa tokko keessatti yeroo meeqa galchina jechuudha? Yeroo 8 inventory keenya isa jiru gurgurree haaraa galchinaa jechuudha. Yeroo 8tiif jechuudha waggaa keessatti yeroo 8tiif inventory jiru gurgurree fixnee inventory haaraa yeroo 8tiif galchinaa jechuudha. Inventory turnover ratio kan jedhu kana nutti agarsiisaa jechuudha. Inni ka biraan inventory period. Inventory period jechuun immoo a number of days it takes to sell inventory jechuudha. Guyyoota meeqa nutti fudhata inventory tokko gurguruuf guyyoota meeqa nutti fudhata kan jedhu waggaa tokko keessatti isa kana nutti agarsiisa. Inventory'n tokko gurguramuuf guyyaa meeqa nutti fudhata kan jedhu kan nutti agarsiisu inventory period. Innis immoo ishee asitti arganne kana inventory turnover ratio kana 365 inventory turnover ratio asitti arganne kanaaf hiruun argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma 8 jenne 365 kana 8tiif hiruu waan argannu inventory periodidha. Inventory periodin immoo guyyoota meeqa nutti fudhata inventory tokko gurguruufi kan jedhu kan nutti ibsudha. Inni ka biraan account payable or creditor turnover ratio kan jedhudha. Inni kun immoo maal jechuudha? A number of times account payable are generated or paid. Kana jechuun immoo waggaa ta'e tokko keessatti yeroo meeqaaf account payable generate goon. Kana jechuun yeroo meeqaaf bifa account payableedhaan bifa liqaatiin bitaa jirra
yeroo meeqaafidha kan nuyi binnu jechuudha. Lower ratioon isaa beteriidha yookiin filatamaadha. Maaliif taayimilii kaffalaa jirra waan ta'eef. Because jedha timely pay it is bills and satisfy its financial obligation to its customer jechuudha. Lower ratio yoo ta'e jechuudha baay'ee xiqqaa yoo ta'e filatamaadha. Maaliif timely yeroodhaan kaffalaa jechuudha obligation irra jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu formulaan isaa account payable turnover ratio jechuun immoo credit inventory purchase bifa creditiidhaan inventory nuyi binne hiruu average account payable firreet argannaa jechuudha. Average account payable, average account receivable, average inventory isa jennu sana by default akkasumatti isinii kennuu danda'a jechuun osoo average isaan kennin. By default yeroo akkasii maal fayyadamtu? Akkuma jirutti kanuma bara ta'e wayii tokko qofaa yoo isinii kennu isuma fayyadamtu average baasuu isiniin gaafatu jechuudha. Inni kabiraan account payable payment period. Inni kun immoo a number of day it takes to settle account payable jechuudha. Account payable tokko ofirraa kaffaluuf guyyoota meeqa nutti fudhata kan jedhu jechuudha. Longer payment period isaa filatamaadha inni kun immoo sababiin isaas account payable cheaper source of finance less expensive source of finance waan taateef yoo longer dafnee hin kaffallu yoo ta'e jechuudha. Yoo nuuf tura ta'e guyyoota baay'ee nutti fudhata yoo ta'e filatamaadha. Maallaqa sanatti fayyadamne yeroo dheeraan booda immoo kaffallaafi waan ta'eef jechuudha. So inni kun immoo formulaan isaa account payable periodiin maalidha? Akkamitti arganna? 365 account payable turnover ratio ishee asitti arganneefirraa jechuudha. Ishee asitti arganneefirreeti account payable payment period keenya argannaa jechuudha. Inni kabiraan working capital turnover ratio dha. Inni kun immoo maal nutti agarsiisa? It measures how effective a firm is at generating sales for every dollar working capital put into use. Tokkoon maallaqa nuyi working capital yookiin kanneen akka kaashii, kanneen akka account receivable warra nuyi qabeenya oonerootaan invest goone sana jechuudha yookiis finance goone sanaan fayyadamne seelii nuyi generate goone sana hagam effectiveidha kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Hammam bu'aa qabeessummaan isaa kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Inni kun immoo working capital duruma gaafan sinii kaase current asset minus current liability jenne jechuudha. Kanaaf formula working capital turnover ratio kan ittiin argannu net seelii keenya jechuudha. Eenyuuf irraa average net working capital firuun argannaa jechuudha. Bifa kanaan argannaa. Inni kabiraan fixed asset turnover ratio isa jennudha. Inni kun immoo it indicates management's effectiveness in using net fixed asset to generate sales. Inni kun immoo managementiin hagam effectiveidha. Maal keessatti fixed asset fakkeenya PPE warra jennu jechuudha. Fixed asset non current asset warra ta'an kana warra kana fayyadame hagam effectiveidha. Warra kana fayyadame revenue yookaan seelii barbaadame generate gochuu fi hagam effectiveidha managementiin tokko kan jedhu nutti agarsiisuuf kan fayyadamu. Yoo inni kun guddaa ta'e jechuudha ratioonsa managementiin effectively fayyadameera. Fixed asset yookaan PPE kana buildingii ta'uu danda'a, computer systemii ta'uu danda'a. PPE warri jennu kun jechuudha waan garaa garaa ta'uu danda'a. Isaan kana fayyadame hagam effectively fayyadameera kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Fixed asset turnover ratio jechuun formulaan isaas fixed asset turnover ratio jechuun net seelii average net fixed asset firuun argannaa jechuudha. So kan arga jennee inni kabiraan total
asset turnover ratio kan jennudha. Inni kun immoo faallasa sana net assetii average total assetii firuun argannaa jechuudha. Inni kun immoo total assetii current assetii fixed assetii jedhee osoo addan qoodiin walii gala assetitti kenname kana fayyadamuun hammam effectively revenue barbaadame yookaan seelii barbaadame generate godheera kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Innis formulaansa net seelii over average total assetiif hiruun argannaa jechuudha. Inni itti aanu ilaallu jechuudha solvency ratio kan jedhu paartii itti aanu keessatti waliin ilaalla. Paartii har'aa kanuma irratti nu ga'a. Waraabulaa galatooma. Maatii chaaneelii keenyaa kan hin taane bakka subscribe jedhu tuquun maatii chaaneelii keenyaa ta'uun nu jajjabeessa. Hojii keenya jajjabeessaa isiniin jenna. Waraabulaa galatooma. Ana obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Department of Accounting and Finance.